Karri galaanaa guddina diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa biyya tokkoof murteessaa fi barbaachisaadha. Dabaa fi shira siyaasatiin dogongorri karra galaanaa nu dhabsiisu raawwatamuudhaan Itoophiyaan karra galaanaa dhabdee sana gaafachaa kan jirtu yoo ta'u, karri galaanaa seenanis ta'ee seeraan abbummaa karra galaanaa gaafachaa jirtu seera idil-addunyaatiin kan deeggaramuudha jedhan hayyuun seeraa Yuunivarsiitii Amboo Biraanuu Moosisa. Kan Itoophiyaan gaafattu abbummaadha. Abbummaa argachuun irra jiraata. Ani abbaa ulaa galaanaa kanan ture. Kanaafuu seeraan ala narraa fudhatamee jira. Kanaafuu kan seeraan ala narraa fudhatamee seeraan nuu deebuu qaba. Ka jedhu dippiloomaasiidhaan itti deemamaa jira jechuudha. Kanaaf kun immoo mirgadha. Seerri addunyaa hin kaa'a. Wanna yeroo tokko dhabame yeroo tokko immoo argachuun akka danda'amu wanti taa'ee jira. Kanaafuu abbummaa sanadha. Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisan seeraa Jeelaan Aliyyii gama isaaniitiin Itoophiyaan karra galaanaa dhabuu kan dandeesse dogoggora jalqabarraa hojjetameeni jedhu. Eertiraan Itoophiyaarraa adda yoo baatu adeemsa waan hunda guuttate keessa hin dabarre jechuudhaan kanaafis shira siyaasatiin yeroo sanatti dhimmi karra galaanaa irraanfatamuu kaasu. Biyyi tokkorraa yoo adda baatu konvenshinii Veenaa keessatti wanna lafa taa'etu jira. Konvenshinii Veenaa san keessatti maaltu labsame bara 1978 keessatti biyyi tokkorraa tutorial disintegrate yoo taate adda yoo kabaatu taate adeemsa itti deemuu qabdutu jira. Adeemsi sun maalinni biyyoonni biyya sanii wajjin jiraatan konsantii guutuu qabaatu qabanii jira. Akkasumas ummatoonni naannoo sanitti argaman aadalleen jireenyallee walitti dhufeennalleen akkasumas bu'aa ikoonomiitilleen achirraa qaban konsantii ofii achirratti ibsuu qabanii jira. Kun konsantii isaanii kan itti ibsamee miti. Yaaduma kana kan qooddatan Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisan seeraa Abarraa Lammii kaleessas yoo ta'e Itoophiyaan dabaan karra galaanaa dhabde amma irratti immoo addunyaa irratti dhageettii guddaa qabdi waan ta'eef carraawwan kanatti fayyadamnee karra galaanaa argachuu qabna. Kana ta'uu baannaan garuu gaafiin misoomaa fi diinagdee dhufuudhaaf gatii nu kafalchiisa jedhu. Carraawwan michoomaa jiran kanneenitti hin fayyadamnu taanaan of dura kan nu rakkisu ta'a akka biyyaatti jiraachuun keenya jechaadha. Sana qofa miti. Yeroo ammaa fiigichi ulaa galaanaa to'achuudhaaf taasifamaa jiru baay'ee guddaadha. Biyyoonni kunniin iddoo kana qabatanii abbaatti eeggatanii sochiiwwan naannawa kana akkuma barbaadatanitti kan to'atan yoo ta'e nuti ammas of duras akka biyyaatti jiraachuun keenya gaafii keessa gala jechaadha. So teenyeema halaalatti ilaaltuu taana malee abbaa taanee dhimmicha irratti hirmaannee akka biyyaatti siyaasaanis ta'ee diinagdeedhaanis bilisummaa silaa barbaannu feenu sana eeguudhaaf baay'ee eeggachuudhaaf yookaan immoo tiksuudhaaf baay'ee rakkanna jechuudha. Itoophiyaan karra galaanaa yoo argatte qaxanaa gaanfa Afrikaatti dhiibbaa uumuu dandeessi kan jedhu sodaa biyyoota baay'eetti kan jedhan Yuunivarsiitii Ambootti barsiisan seeraa Biraanuu Moosisaa hojii dippiloomaasii hojjetameen akka biyyaatti bu'aawwan hedduu galmeessisneetii jirra waan ta'eef gaafii karra galaanaa kanas irra aanuudhaaf gama dippiloomaasiitiin hojiin cimaan hojjetamuu qaba jedhu. Ulaan galaanaa kun siniif hin ta'u siruma mirga uumamaas haa ta'u mirga seeraa irraa burqes haa ta'u mirga kamirraa burqeyyuu hin qabdan biyyi nuun jedhe hin jiru. Biyya Misiraa qofadha. Biyyi Misiraa immoo sababan siin jedheen sababa mataa ishii qabdi. Kanaafuu akka nuti ulaa galaanaa argannu hin eeyyamtu hin dandeessus eeyyamuus hin dandeessu baay'ee. Nu dhorkuus hin dandeessu. Kanaaf wanti ta'uu malu isaan bira dabarreerra. Biyya Misiraa biras dabarreerra. Biyya Eertiraa biras darbameera. Dippiloomaasiin keenya isaa olitti deemeera jechaadha. Kanaaf waan injifanneef hundumtuu amma nu deeggaree jira. Kallattii sanatti galee jira jechaadha. Egaa inni kun karaa dippiloomaasii wanna ta'edha.